gaafa silaa qaroomni ardii Afrikaadhaatiif keessummaadha kan ummatoonni ulaagaa hawaasummaadhaatuu hin guuttatin jaarma sadeessaa caafatee sirna gadaadhaatiin buluudhaan ummanni Oromoodhaa hangafummaadhaan maqaa dhawama. Eega sirni gadaadhaa laaffatee gitni bittaan Amaarsaa Malkanyaadhaa dirmachuu warra bahargamaatiif dabalatee ummata sabboonaa kana maana qoo gabrummaadhaa morma kaayee booda ammaas barri marmaaree jaarraan lakkaawameeti jira. Ummanni Oromoodhaa baroowwan danuu kanaas taatu jaarma siyaasaadhaa hanqabsoo isaa taligee fi wayitti baasu heluu baatullee takkaa duwida isaa shiireessee bitamee hin beeku. Wallo keessatti lolee akka biyya isaatii bahu godhameeti ture. Shawaa keessatti falmatee dachii isaarraa buqqa'eeti ture. Arsii keessatti fincilee harmaa fi harka fafaawee murameeti ture. Calanqotti lolee qalameeti ture. Fuullee adda addaatti fincilee ajjeesee du'eeti ture. Irtime, Diego, irtime, Carbeto, irtime, Leati. Irtime, Guapaco, irtime, Yacoco, irtime, Leati. Gaafi Calanqoo. Aduun dhihaan ooltuu dhiitee bariin ooltu yeroon amma jirti taasifuun bira deemtu amma guuluu malee shafillee hin jettu sakantiidhaafillee dhibboo dandeebitu. Baatiin naanneetti barri marmaara jaarraataan guutuu bara dhibba dura oduu qaba dhiyoo seenaa dura dabreera. Barreessuullee baatan gaafa baratanii hasabuudhaas baatan hayyuu yaammatanii abaabuun Oromoo waan seenaa gaafasanii hin daganne takkaan numa dabarsanii ilmaan isaanii. Akkaan hubadhettuu walaloo isaaniirraa faaruu qotiyyoodhaa ta'u gaashaniirraa darashii kaabaa shobboo uudaatirraa dirmammoo mirriisaa dhaynaqqoo geeraraa oduun qaba dhiyoo seenaa dura dabreera. Gaafatti Calanqoo qawwee husaansee aara qawwee sanii hurree roobaansee wayyaa afaan qalloo wajjin gallaansee jeejaarsi dhiiraa kaafee du'arraa baay'ee anaannatee hoggaa hin seenaa waan isa mudate. Calanqoo caliidhaa lafee bobeeysanii laata eessa geessan daaraa lafeessanii lafeen daaraan qabduu daaraan barbaadini dubbiin lafee galtee mooji galasaanii jeejaarsi kunis daran laareeffatee gaafatti Calanqoo cayisa yaadate. Gaafas waan jiru ammumaan argame nadhiisii aabboon eegasii uumame gaafatti Calanqoo manguddoon naa hime Calanqoo caliidhaa ahaa qonnaadhaan sirni abbaa gadaa bikkitti dhabame. Odaan Oromootaa bikkitti murame abdii walabummaa bikkitti dhaame mormi Oromootaa bikkitti haamame asi gaadirreen sun dhiigni Oromootaa bikkitti dhimame. Sabbeeti fuudha malee gatii jaalanni biyyaleessi gaachanan qabu. Beekumaan kudura malee sabbeetiin neema malee diinaa wajjin garaa waliif fayyaaduun qabu. Oromoon durii isaa abbaa biyyaa ture abbaa Oromiyaa abbaa mirgaa ture bulchuudha ture sirna gadaa jaaree gaafa sirna gadaa gaafa bilisummaa walqimuun hin turre hundee walabuma namuu dandeeyyiidhaan madaalaa yaamamaa angoonis filmaataan qondaalli muudama. Abbaan bokkuu abbaan biyyaa mataan biyya tanaa ummataan filamee mootummaa hooggana yeroo isaa fixee siree irratti hin didu haraarraa hiikaa fi kan sabni muudu. Oromoo gosaa waliin caalu sabummaa isaa malee naannoo waliin filu dandeeyyii isaatii kan isa madaalu. Gaafas amantiinis yoom adda addaa gaafas amantiinis yoom addaan dullata takka amantiin isaa waliin waaqeffata. Gaafa sirna gadaa sirna dimokiraasii abaaboon teenya sun Oromoon gaafasii rakkoon qaban turan rakkoodhaaf hin uumne lafti Oromiyaadhaa kan cobxu hin guune
shanangannaa dhiisii tabonaa hin caamne dachii qotee dhiisii beeyladaa horsiifatee firii mukaatiin ni waara guurratee masaanuun isaanii hanuma laalanii bosonaa fi laggeen albuudaa isaanii durooma oromootaa quudhuudhaaf daddidanii hiyyummaa isaaniitiin wal maddii qabanii badhaadha oromiyaadhaatti hinaafanii sobanii qeenfachuuf jabetti yaadanii jaarma oromootaa gobuu dadhabanii ifirraatti duulan eeboo qiratananii oromoon goototaa hamoo hameen galle maalummaa oromoon man beeyne malee ittiin duulan silaa hanni gunatan malee takkarreellee lamarra sadiis ji'a hundaanuu asiis achiinis matayyaanis tahee birmachuu wajjinis oromo duuruuf hordaa buqqaasanii caphaniiti galan qaanyee mudatanii oromtichi arjaa kadhatanii dhiisii beekeen namaa laata nis ganna oromoon obsaas ni guddata naman tuqu malee hin oggolu tuqan oggolchee dhorkata ragaa dubbii sana isaan ni beekan seenaaf dubbata oromoon duree isaa isaan caala qaba kanaaf hundi isaanii hiyyoomsuuf gaggaba oromoon quufaadhaa isaan ni goranan kanaaf marti isaanii ilkee ciniinnatan oromoon hin tuquu isaan tutti duule oromoon hin dheyne isaan tutti duule hamurrutta'ummaas isaan hammallee oromoon hin dheyne isaan tutti dhufe warra dhufe keessaa wayyabni isaanii karaa irratti hafe warra dhufe taatus yooni takkaa rafe sammuun beelam baane qochumaa isaanii garaa qofaa quufe amma dagee fadu gurii gurraa mul'atu halkanii deemu malee waraabaa beekamu sabteeti fuudha malee gacee jaalalli biyyoleessi gaachanan qabu useetumaan kudura malee sabteetiin deema malee diinaa wajjin garaa walit fayyaaduun qabu oromoon oromoo isaaniif isaani masaanuun oromoo gara jabaatanii nyaata ittiin uumne busaawaa daran laalan miilli namaa nama fakkaatanii gochi isaanii immoo gulgullee daran namni nama ta'uun namuma qabaatu naman ju'uun walleen umu buttu warri qarrinfoodhaa hafoon namaa nyaatu dhiiga dhiidduun balaa nama qeensatu warra miilli isaanii osoo dachiin jirtuu namarra ajjatu warra jechi isaanii harka isaanii daran dhiisee nama laaleessu arraaqni isaanii lafee nama cabsu qaamni xoolatiidhaa miilli isaanii lama hangullaan bineensaa qaamni gubbaa nama uumaan akkanaatiin isaan kun eenyuma isaan jecha amaara kannaa miti yoo hin uumaa haleen irraa isaanii kun warra nama gafu oromoota dhiisii warra usuu kan lammi isaaniitiifu isaan jecha amaara kannaa miti isaan je'ee maatiin dheessaa miti yoo hin uumaa haleen irraa oromoota walloo isaan hagate wadhituu mastaawut tureetii haati oromoota shawaa hamooraa gullallee naasu takka malee isaan haqadha beekaa qellanii fi iluu abbaa boor isaan hadiigee maasaraa abbaa jira dargaggoota baalee harkarraa ciree dubartoota arsii harmarraa muure isaan aanolee hafa keessi haadhe booddee maayyirrattis haniiqan fiiganu iman battidee qarraa hannu baqqalan gaafatti calanqoo abbootii oromoo bikkitti gorra'an calanqoo xaliidhaa dirree tana kun bikkitti du'a'an dirreen sun haayimtuu waan isaan nu godhan seenaa taatu malee himuu danda'u isaan jecha maatiin oolaa miti maal yoo himoo haleen har'aan masaanuun oromootaa bineeyyiin akkanaa isaan maal hundi ni beeyna maaltu gaaja'anii naftanyaadhaan baana maaltu gaaja'anii naftanyaadhaan baana sabteeti fuudha malee gacee jaalalli biyyoleessi gaachanan qabu useetumaan kudura malee sabteetiin deema malee diinaa wajjin garaa walit fayyaaduun qabu dirreen seenaadhaa sun dirreen gootowwanii dirreen murti guutoo dirreen deemasanii dirree kana kun calanqoon baananii asii bar abbootiin kumaatam ta'anii bikkiitti lolan roorroo biratanii eeboodhaa fi seeysiin wajirraan a'anii kun osoo harca'uu gubbaan utaalanii afaan madaafaallee subbaan cuqqaalanii bikkiitti dhuman lafee harcaasanii dirree kana kun calanqoon baananii kunneen tun hunduu jalli lafeessanii haabii ooyiruu keessaa dhagaa dhafeetanii ni haadhaaf ilaala ajiibba oromtichaa abbaa keessanii biyyeen nyaachuu fiddee lafee gaafatanii hoggaa habaleedhaan mormi shalabamee hoggaanis eeboodhaan cinaachi diramee hoggaa mana shirin mormi mogolamee hoggaanis madaafaan foonsaa hishifamee dhiillisaa hooka gaafas naqame laata dhiini wahii yaa'ee lagatime moo dhiiga jaraatiin walitti laaqame lafeen kun muteessi dhiini maaliif dhume harri waan gaarachiisa ayyoolee keenya bitan kunoo harmee waan gaarachiisa ana cufaan harka kana gurraanii nagaya dhiigaa garaa nasiisa yoomii rafee dachiisa amma dagee fadu gurii gurraa mul'atu halkanii deemu malee waraabaa beekamu sabteeti fuudha malee gacee jaalalli biyyoleessi gaachanan qabu useetumaan kudura malee sabteetiin deema malee diinaa wajjin garaa walit fayyaaduun qabu
hindamma dhiininis bakka jiru jira dhiini namaan badu dachee keessa tura dhiinni gammaqamee biyyee wal arkannaan numa tura malee hin badu abadan yaanii abbootiin doggaa maymaakan wallee ijoollummaadha naan galle ture'an hamman goturellee dhiinni biyyee keessaa yeroo isaa eeggatee hin ooluu meeruunsaa murti guutootis meera dhiinni isaanii numa kana kuno meera dhiigasanii ijoolleen isuudhaa katartarii dhuftan ilmaan ammayyaati akka gammoojjii dhuftan afran qallootis warri as jiraattan oromoon martinuu kutaa biraatirraa warri as dirmattan gaafii takkaan qaba akkanaa deebisan qabrii abbaa keenyaa nu hundi ni beeknaa abbaa guddaa hoomee eenyu gaafannaa abboon du'uun isaa eega dubbiin galtee mataa qaqqabachaanuutu awwaallate abbaan guddaan taatus dhima duuti isaa awwaalchalli dhabe dachii bal'oo keessa abbaan guddaan du'uus barba hin ja'amu du'a dhiiraa du'e akka habajama awwaalchi isaatis ganda keessaa miti bakka too beekamtoota seena qabeeti dirree tana kun calanqoololaa seenaa dirree tanaa duris nima beeknaa beekaa usuu turee ar'anii dubbanna lafee abbootiidhaa kunurra dhaabbannaa mee kottaa gaabbisaaf odaa dharra dhaabna siidaa yaadannoodhaaf siideeysuudhaaf halkanii deemu malee waraabaa kophee qabu sabteeti fuudha malee gatee jaalalli siyyaleetti gaachanan qabu useetumaan kudura malee sabteetiin deema malee diinaa wajjin garaa wali fayyaadun qabu gaafii calanqoo jarri gubbaa dhufnaan dhufana fadhanyootaa tullurraa lallabnaan bokkuun herregamee onnee rabnaan caayaan bakkaa kaatee yeroo roongali jennaan ilmaan bareedumaa waliin lallabanii abdullaa mootillee cinaa buusanii loolanii turan lubbuu wareeganii silaa maal godharree dubbiin gabaaftee isaan harka duwwaa jarri hidhate madaafan dhaqqabduu eeboo yoo darbamte oromoon kudhee isaa onnee qomaaf lolte jarri sun faqabaa baargamaa illee birmattuu ni dhufte deemesin calanqoo akkasiin caltaate achi akka oromoon tadu abbaa biyyaa gabra namaa taate nafxanyaan gaafii ganda keessa galtee gooftaa keenya taate afaan keenya hafeessinaa baluun dhufte jaarsi gabbaar ta'ee jaartiin kennaa goote jahannam akkanaa osoo addan citin bara dhibba goote haxa rabbi hamdii sun hundinuu haftee hamni dhumees dhumee kaasee bariiti daadeen malkannootaa qarreeffoon nafxanyaa irraa buqqaatee dubbii miila bahar achi buutee taate dubbii miila bahar sama gabaabaa seene qabeessa kitaabtaatii seeneessaan jaafar dubbii miila bahar dhaggeeffattoota keenya kabajamoo torbaan dabree asoosama dubbiin miila bahar keessatti osoo aayyoo siree fi ijoolleen ooyiruu galtu manaa wal mari'ataniiti garaanni dhibaaweeti jira. Bakar yaare namni dhibaaweef osoo daddachatti dhiiga dubbatanii ergaan Amiir Abdullaahi dhufnaani Minilik ituu cabsee gama afran qallee sossoosaa hubatanii hatattamatti duuluudhaaf mari'ataniiti jiran. Durii aliyyaatii fi alaatiis mooraa fogugutti hiraata inyaateeti halkanuma kana gama iyaabataa sossoosaa seeneesineeti gargar dhaabne ar'aaska achirraa itti fufnaatiin dubbii miila bahar kutaa lamada hulooti. Hamma duraa aara tahuu mana wallaaluu tahuu asoosamni kophaadhaa tokko firaneeti hundinuu qaamaan wal jira qalbiidhaan baarii fi barraa ta'an namoonni haasawa ammoo if keessatti haasawan namoonni aara ni anaannata hamma murtiin takka kennamtee duula afachuu dadhabaniiti waacilan keessummacha qofaatu lubbuun qeensa ilatti galtee fi shakarachaadhaa jira. Wanni keessummachi waxxannaa qabatte kana hin ta'in hundinuu hayyoo dhiigni itti cinca'ee hoggaa lolli tolee farda gubbaa taa'ee eeboo darbatee waraanu hoggaa waraanamee gadoo durraa waraananu qaafatee sabiraatti darbatu hoggaa waraanni dhiigaan cuuphatee harka keessatti mucucaatee bira biraa kutu hoggaa eeboo isaaf darbamte miliqee if bira dabarsu ammaas hoggaa eeboon arabaaf mididdee fardarraa utaalee baaraddaawee habaleedhaan seenee morma habalaku hoggaa mancaa goddee naanneeffatee mogolee xiqqaawu hoggaa ammaas cabsee galee gandarra deemee geeraree horma guurratu hundinuu osoo hin yaadin if keessatti tatta'anii osoo rafin tatta'anii manaamuu eegalaniiti jiran.
eegaa inni tokko asoosaman boodatti abbaan burqaadhaa takkanaati isinitti gaba je'ee mala manatti deebise. duuba gaa jee abbaan burqaadhaa itti aansee duuba gaa takkumaaf dhufnee takkattuma dhufnee jee namtichini amma kunoo wanni taate dubbiin galteeti yaa ambayyoo maaltu as aana jettan. hoggaa abbaan burqaadhaa irraa bu'u Hadiirinis itti aanseeti yaa ummata Muhammad an dubbii kana duraan laal shakkeetumaan jira duuba baatuma dabarte kana keessaan shanan dhuggoo dhaqee as deebi'ee miti gaafa biyya oliitii tulluu lallabdeeti jirti ammaan tana akkuma sooressi keenya ja'anitti laal wahuma as aanaa qofa haasawinneetuma irraa dubbii tana takkarra ga'uudha qabna je'ee irratti qabeefi an ammoo tana dhibde takkaatu jira je'e jiraan anniyyaatiis halan gaadhawee ta duraati hamma diinni ituu cabsee ona qalloo kanatti gaxaaggatu rafuun keenyaas takkuma deebitee ammaas hamma dubbiin nurra qaartee daree biyyoo buutee nutti ol deebitu wal quba qabaachuun keenya dhabuun kunis baasuma mi'aa ta'uti hubadhu malee hin hubuu jejan jaarsiniiti duramee dubbuma tana laal dubbuma nu galte tanaahu hubarraa fixanna takkitti keessummichi keenya kun osoo keessa nu ibse adilleen akkasuma na keessaa jetti je'e dooginnoon alaa hedduu lafaa taa'u tokkos hoggaa bakaru waa'ee anilleen yaadni kiyya kanuma je'ee dubbachuu eegalu abbaan burqaadhaa afaanni fuudheeti mee garaada arraata kee deemaannaa qabiiti kiyya nama dhiiraa bar maqaa keetillee waasin gaafanneeti mee sadubbummaan tun tayoom dhalattee ta'uu isii je'eeni keessummicha gaafateen maqaan kiyalleen Shariif Waariyootiin hin jaani je'eeti akka nama manaamaa hamaa keessaa tureetti ammaan tan dammaqee hafuura dheeraa tokko darbe yaa Sheekh Abaadir nama jirta ga'ati je'e garaasaa keessatti wanni if birrachaadhaa ture sun hafuu isiidhaa haala ummataarraa hubannaan lubbuun itti deebitee eessarraa eegalee akka odeessu xiqqoo itti yaadeeti lala bar dubbiin tun eega biyya keessatti dudubbatamoo eegalte bubbulteeti jirti jidduudhatti ammaas osuma eeggamtuuti irraanfatamtee hafte dirree baatee immoo mirkanaa'uun isiidha gartee ganna dabre kana keessa akka jaanitti gaa eegaa isiin tun gartee hoggaa himan eega arsiidhaa fi baalee cabsiyaas cabsuu isaa beeynaan miile Amir Abdullaahittis gad ergeeti osoon sittin duulle osoon akka arsiidhaa san sin goone nagaan gabbarii yoo gabbaruu baatte immoo yoo gabbarte sin tuqu gabbaruu baattu immoo eeggadhu je'eenii jaan gaa hichitti warra mootiidhaati nuti waa keessallee hin beeynu hoggaa himan Amir Abdullaahis hin gabbaruu jeeti qondoo qunnaa tokko ergeefi jaan waraanni biyya akka barbaree tanaatti nama gubaa jechuusaati je'eeti mililekiis qunnuma inni ergeefi saniin xaafii itti guutee ergeefi jaan kiyyaas akka xaafii tanaatti hedduudha jechuusaati beeyte osuma gaa biiti tana haafeetuuti amma kunoo ituu cabsuu isaa dhageenye maal gaa hoggaa keessummichi fixatu bakar waareedhaa akka aadaa isaatti anfarroo isaa dheertuu san foo'aadhaati ambayyoo amma wanni galtanitti galteeti wanni odeeffachaadha ooluun galle wanni taatee jirtiiti ankaniin boo'uun matuma keenya kanaahu numaatu if dagatee if tuffachiise osoo gaafa arsii fi baalee waggaa meeqa guutuu lolu san itti dirmanne jarri dhaytaawaan kun as ga'uu dhiisi achii huuni baafna turre amma wanni gamaa gamana jennu hin hafneeti gama hundaanuu ergaa gadhiifneetuma haa dirmannu je'ee yaada dhaddachaa hafaffaca'e fuullee takkatti lulleesse abbaan burqaadhaatiis yaada bakar kana deeggareeti golgolaa'uu garaanni dhuga baananiiti gaafa arsiidhaa fi baaletti
Aanulee intala dhummuugaadha harma muree gurraacha haati deeyse harka muransan osoo itti dirmanne tun hundinuu hin jirtu. Ammanumaatu qaawa baneefi amma wanni asxaanaa ilmoon car'aa takkalleen osoo qa'ee hidhatte hin hafne itti duunudha. Kanaafuu maa yeroo ajjeefnaa miti mee damiin tureedhaafi garaat bakar khabiira aadanii wajjiin taa'aadhaati gama gammoojjii anniyyaattis on alaa kana keessattis garayyutti mee ergaa jilba gurraa bobbaasa edanuma haa waliin ga'anii dhufaniiti gaangota fe'aafi boru mooraa fugugitti akka wal geenyu haa godhani ji'ee dubbiinlee gargar ka'an. Bobbaate halkan tokkicha kanatti gaangotaan on alaa fulaan ergaan anniyyaatis barii isaa irratti laga buqqaa tirtiraa tarkaanfatteeti jirti. Lallabaan tulluudha ammoo dabbaalii fi fiiq raammisii fi fadis jittuu mana iyyuu seenteeti bulte. Hoggaa lolli labsamee hatattamatti birmachuun barameeti jira. Waatarootaa fi gaammeen gurguddoon faaduu isaanii qofa fe'ataniiti eeboo isaanii luqqaafatanii hoggaasuma karaa bu'an. Kanneen hafan ammaas galaa qopheessaniiti borumtii jala dhaqan. Dubartoonni ammaas bobbaa sadeessaadhaati ta'an. Haaluma kanaan mana iyyurraa bobbaan duraa edanuma sossooteeti jirti. Hoggaa bakar waareedhaa iyyansa lukkuu irratti gaangeesaa qabxisaadhaa mana isaa ga'u aayyoo siree fi ijoolleen hirriba keessa turan. Har'a tumee dammeesseeti seene. Maalisa har'ammoo dhaamsalleen ergitu jettiin aayyoo siree dunququudhaan ija haxaawwachaadha. Mee ijoollee hirriibaa kaasiiti eeboolee tiyyaa takka siree kana gubbaa horanii haanaa buusame jee garaan siree ibidda gubbaadhaa ol eegaa. Maali biitti nagaani maaltu dhalate jette aayyoo siree rifattee akka waa jiran ammoo galteetiif jirti. Aayyoo siree dubbii hundaa'uu garaagarraa hubatteeti ijoollee hirribaa kaaftee fi galaa qopheessuudhaatti kutte. Hamma garaadaa fi gurbaan isaa xiqqaan eeboolee sireerraa buusanii habalee galkaa keessaa baasanii qiranatan aayyoo sirees dubra kaafteeti bachuu waa xiqqoo daakanii jajii goggogaa jirus micciiranii muka dawaadhaatii fi moora ijoo akii namaa madaawanillee ifiin shaffeeyyaniin qopheessanii qanqalloodhaa fi qamdii takkatti qindeessanii fixataniiti jiran. Mana bakar waareedhaa keessaa ijoolleen gurguddoon isaa lameenii fi mucaan eessuma ta'uuf ha'ooyiruu galu bobbaa borumtii boruu akka ta'an dhiirti hafte nam tokko kabeera keessatti hafee galaadhaa fi dubartootaa wajjiin duukaa dhufu malee iftaan akka sosso'an wal ramadaniiti bulan. Faradoon garaadaa sadeenis bariisaadhaan fe'aman. Hoggaa bakar waareedhaa ofoo jilbarratti muraadhaa tan ifii hodhate san kaayyatee qamisa abujadiidhaa kan adaree biyyoorraa bitate san gubbaadhaan halloo qeerransaa uffatee sabbataan garaa naanneessee hidhatee handaara gammaa booraadhaa matatti kaayatee habalee labbaatee eeboo harkatti qabatee horma fardaa magaalticharra taa'ee ijoollee isaatii fi orma gandasaa ifitti dhaabee ganamaan mooraafuu ga'u abbaan burqaadhaatis hayyoo hidhatee dirree dhagatuuliidhaa qopheessuudhaatti jira. Aadaa dur keessatti hoggaa duulli tokko ta'e lammiin hundinuu addeera duulanii mata mataadhatti dhagaa tokko tokko darbuun beekamaadha. Kunis lakkoofsa nama duulee beekuudhaafi gaafa duularraa galanis tuulii duraanii maddiidhatti dhagaa biraa tokko tokko namuu darba. Kunis nama du'arraa hafee gale beekuudhaaf jedhama. Kanaafuu amman kana bakka dhagatuuliin jirtu hundattuu dhagatuulii lama lamaatu wal maddiidhaan dhaabbata. Warra gammoojjiidhaa malee warri baddaadhaa orraa irratti dhufuu eegalanii jiran. Harayyuun dhufeeti walitti ida'amee waliin seena. Ammiti duula gaafasii haala galaanaa tokko qaba. Akkuma bishaan caancoo hundarraa walitti ida'amee wal fudhatee guddachaadhaa dhufutti duulli gaafasiitis yommuu kophaa mana isaatii baheeti hamma gandaa walitti ida'amee haraa bu'a. Lakkuma gandarraa fagaachaadhaa deemanuun bobbaa ganda biraatiin walitti ida'amaadhaa lakkuma karaan walitti ida'amuu fi walitti deebi'uun wal fudhachaadhaa duula guddaa ta'anii waliin timan.
hoggaa aduun gaggaragaltuun hanniyyaatiis warra miilaa malee hafadoodhaa duruu dhufee dhagaa darbe hamma dhihaatti wal jalaa dhaafamaadhaatiif sayliin takkarraa hamma cibirraadhaatti bakka sadiitti wal jaaranii fixatan akkaataa muuxannoo isaaniitiin ajajtoonni sadarkaa hundaatiif ramadamaniiti miseensota isaanii lakkaawwatan abbaan burqaadhaa taligaa keessaa akka gaggeessu godhaniiti arabaa wajjiinis takkara lama lolaadhaa waan gurraan galee jiruuf bakar waareedhaa abbaa duulaa guddaa godhatan mooraa fuubitti iraata nyaataniiti saylii takka bakka sanitti dhiifatanii halkanuma kana gama yaabataa sosso'an. walgeetii duulaatiif yaabata wanni filatamteef waa lamaafi kaduraa lakkuma ol siqaniin lafti dachiin gaarranii fi baddaa waan taateef wayitiinis muddee keessa waan taateef qorriti waan hammaattuufi lafti qaalaa jabirri bal'oo qabdu ammaas yaabata waan taateef jecha taanida ammaas duula buqqa'ee dhufu kanaaf bishaan gawaata qabdu haroo hara yaabataa waan taateef jecha abbaa dhuha qobsuma qopheessee keessummaa simatu waan hin ta'in habra halaalarraa dhufee duula ona nooledhaati nooleen tulluu baha yaabataa gubbaa qubatteeti duula faana biraa eeggatti isaanitti aansi ammaas jaarsoo fi baabbileetu dhufee tulluulee hibba yaabataa gubbaa qubate duulli bakar waareedhaatis halkan guutuu deemaadhaa buleeti bariisaa dhufeetis addeeluma gaara mul'ataa kanaani gaara gana lixaa gubbaa qubate bobbaa xiqqoo caphayituu irraa gaffadhaate takkaa fi shanii abdullaahi mootiidha tan amirticha dabaaltee hara afaan jirtu malee gaareen yaabataa duwwaadha hamma bobbaan gaayyurraa galtutti ilaaloo gaara qullubbiidhaa gubbaa ifirraa haayaniiti wal gamaa gamana as gaara gaarraniirra qubatanii deeraadhatti wal eegan guyyaa daggalti duuffifamtee mukkeen osoo hin ta'in kan ilmaan namaa biqilchite fakkaatti alaalaa daawwatuuf waqaanaa jahannam keessaati fakkaata hundinuu akkuma jaarma isaatii fi akkuma walitti dhalaa'uun daasa isaa keessatti ibidda shidashaadhaati wal mari'ata warri akka manguddoo lafa bubbultee dargaggoota walitti qaqqabaniiti akkaataa gaafa arabaa itti duulan tooftaa lolaa eenyummaa diina ammaan tana dhufe jedhameetii fi daangaa lafa oromootaa odeessaniifi aalimman tokko hanga warra kitaabaa yaammataniiti haqa ifiirratti loluun waan ifiirratti dhumuun akka kitaabattuu jirtu haasawaniifi daasa tokko keessaa sagalee sibiila qiranamuutu dhagaya dahoo garii keessaa ammaas mirri isaa garaa nama rooraaftuutu dhawwaaqa guyyaa duraa ergoo bishaan waraabdu tan hararratti wal gartu malee isaan kana yoo taate malee wal qunnamtiin dhorkaadha turte hoogganotiin lamni hundaatuu qubsuma duula isaanii keessa biraa takka waltajjii godhataniiti duula ifii to'atan biyya kana qe'ee ol qaqqabatte qarqartuun sunneen gaaraarra tatteessee dattala qabattee jirtu hamma fardeen isaan bira geessu eeggataniiti dura baanii dhaabsisan maaliif akka dhufaniif gaafataniiti faradoo irraa qabanii nam tokko godhanii fi ol qajeelchan osoo soban dhaabbatanii dacha'anii hotan ergaa abdullaa mootiiti turan xiqqoo booda ammaas fardi adiin tokko gulfaadhaa dhufeeti haruma reefuutiin ol qajeele qarqartuun kanaas dhaabsifteeti farda irraa qabdee ol gaggeessite hoggaa ergaan lamadaa kun dhufu bakar waareefaan daasa isaanii keessatti wal ga'aniiti waa'ee ergaa duraan isaan wal mari'achaadhaa jiran xiqqoo dhibaaweeti ati hoo eeysarraayi jeeni bakar waareedhaa namtichaan duulan ol kanarraayi na ergan jeeti deebiseefi namtichinis qubsumti teeysanoo tami jeeti gaafate bakar ammaas kono tagamaa tana sallaas jeeti wirtuu haraan gamaatti achi qubalaati ergamaan kunis tole hoo maal ja'an namootni hammi mataadhaa kun garte walitti dhufneeti silaa yaada wal dabarfanne ja'aniiti je'ee namtichi osoo hin fixatin akkasin jenneeti ergaan abdullaahi mootii takka isin deeysee isinoo je'ee gaafate bakar afaanitti muree wannummaan daddafanii kadhatti nu erganiif osoo isaanii waliin qunnamne duratti nuti garte hammi keenya kun hammi hoogganu kun garte hangi mataa haa wal garru tajattuufi baana jee namtichinis ifma deemi mil'achaadha bakar waareedha haya humaa mannin dhillisu
je'eeniti. Mee amma eessatti haa wal garruu jaan je'ee gaafate. Amma dura gaa hamuman hooledhaatii fi alarraayis manguddoo abbaadhoo qofa. Ammas jara ifuu tokko qofa ka wal ga'e. Isaan kun gaa wirtuma laalnuun gamaa taanii gartanii tan ejersa guddaa duubaa tana tana gartee dhangala'aa duubaa saniin jiran dooyaa takka qabatanii achuma ta'uu ooltiire je'een namtichi ergaadhaatiis. Bargaa ammumaan tana waa xiqqoo si duratti asii yaa'anii bobbaan hundinuu galteefi hoogganootiin hoottaa jaaniitiin waamanii. je'een bahar ergaa Abdullaahi mootiidhaa tareefuu sanbaanee. Akkam jettaniiti gaggeessan duuba isinoo. Namtichinis bahar gaafate. Bahar waareedhaa xiqqoo dachii eegeeti qoshee bunaa tan lakkaawsan harka keessatti qocomachaadha. Mee namaan nurraa hafee gama galgalaa haanuu taatuu jenneetuma gaggeessine nuti je'een. Lakki gaariidha gaarii gootanii jee ergamaan nooleedhaa kunis. Bahar waareedhaa buna lakkaawuu fixateeti. Amma gaa haanuun achuma haadheenu je'ee alaa fi anniyyarraayis nam tokko tokko fudhatee Hadiir Aadamii fi Orfoodhaas ida'atee namticha ergaadhaatii wajjin kutan. Hoggaa baharfaan dhaqan duula hundarraa'uu ummatootiin wal geesseeti jirti. Hamma warri ammaan tana dhufe kun shiilchoo takka suphaaxeessan warra reefu dhufe maddii takka qabataniiti akka guuza galfataatti mirri isaa akka jeekkaraa takka wal jalaa qabaadhaa iyya daleessan. Yaa qitaa laga gama haamanii ajjeeranii yaa gowwaa ilma Oromoo yaamanii ajjeesanii. Ja'a murni maddii takkaa. Eelanii timaabari eelanii timaabari eenarkee himaabari eenarkee himaabari. Ja'ani murni maddii isaaniitis hoggaa murni duraa deebisee naa arkee himaabari duutite himaabari je'een kunis jalaa qabeeti. Yaa bal'aa ilma buubaa duutite dhimaabarii je'ee deebisaafi. Hoggaa kun ammaas yaa galmoo ilma kormoosoo duutite dhimaabarii je'ee deebiseef murni lachuu bikka takkaa ta'aniiti. Naa arkee himaabari naa arkee himaabari duutite dhimaabari duutite dhimaabari ja'anii goolaban. Ammas jalaa qabaniiti firii walalodhaa tabiraatis itti ida'aa wal jalaa darban. Hoggaa bahar waareefaan shiilchoo nyaatanii harkaa xaawwatan. Duuba gaa je'e jiraan nooleedhaa laagaa haa xaawwachaadha. Silaa'uu haa jennu malee wanni wal yaamneef garaan keenyaa'uun wa beekaa waan hafeef manguddoonuu kunoo mirri isaadhaa fi geejee karaan keessa baateeti jirti fixxeeti jirti. Manguddoon tatteessitunuu gaa bar dubbatteeti jirti jechaadha. Manguddoota teessee mirri isaadhaa turtetti achi ija mil'ate. Maarreen gaa marii qabduu hin ajooytu jaaniiti mee dura teenyaaf wal garreeti akkasitti habiraatii wajjillee mari'anna. Kana jeetiin gaa anilleen asitti isin yaammadhee noolee bakka bu'eeti jee jiraan nooleedhaa marii eegalchiisuudhaaf. Jiraan jaarsoodhaa manguddichi arriin aannan fakkaattu qal'aan dheeraanii fi kan akka fuula guuruu fakkaatee jidduu lafaa tana taa'u tokkos itti aanseeti. Dubbiin teetiiti waa isinirrallee hin beeku wanni gartee maddii daddeennuufis waan jirtu akkamitti akka duulluu fi eenyu akka nu hoogganu
eenyumata akka godhannu dura nuti hanqi Oromoo kun osoo wal mari'anne anilleen gaarii na fakkaatti jaarsoo fi baabbilee bila wajjillee gaafa ol yaanu bishaan diimaarraa kaafnee amma daree biyyoo jalan bahinitti tanuma wal mari'achaadhaa baane jarri fadis garaacha baay'eedin dhufuunilleen mariin isaanii tanuma na fakkaatti hangama kiyyaan ji'ee dubbii garaa dhoose damiintichi baabbilee gurraachi mataa luccaadhaatis yaaboo namni guyyaa bofa arke halkan teephadhe isa jaaniiti dubalaal fagoodhaallee miti yoo dargaggoota tokko warra maantana nu keessa tattaa'u mata gurraa taate malee nu hundinuu ni beeyna wagguma 20 dura arabni badhaasaan isinii fideeti kottaadhaati fudhadhaa je'e nama keenya akka midhiidhaatti buqqa'ee dhufe san akkuu namaa san akkatti murru godhe ni beeynaa miti ha buqqa'ee dhufe daree biyyoo sanatti bikka biraatitti akka ani gartee na fakkaatutti isin badhaafnaanis waan jirtuuf jecha tanaas haa irraa eeggannu nuti manguddummaan irraa haa wal garru jechuudhaaf hin jee yaa qixiiccaa lammiitiyyaa tanallee laalla hammam takka wal amannaadhaaf hin jeeti mee haa ifirraamsummaan hubannu je'ee burruqii gaafa arabaa yaadatee yaaddoodhaan bakka dur irraa deemanitti waggaa 20 booda deebi'e. Gaafa arabni dhufee harargee cabse hamma duraa malee onni hundinuu suutuma suutaan lafa jalaan dhaamsa walii dabarseeti doolaa turkii hadaree biyyoodhaa taa'u irratti fincile. Hirmaata dachiidhaa tan arabtichi gaadummaadhaa fi gabbaariidhaatti ciree fi damiinnan inni muudees hin beeynu jedhaniiti madhicha duraan dacha'anii raabaa fi doorii naannawaatis hiccittiidhatti moggaafatan. Bokkuu gurraacha bal'aa buubaadhaa godhataniiti galmoo kormoosootis itti aanaa godhanii filatan. Doolaan arabaa handaree taa'us eega onni hundinuu oolma bokkuudhaa fi abbaa dhaddachaa hundaa'uu godhatanii akka duratti ijaaraman bayyanate. Itti ergee gabbaruu dinnaan tooftaa baafateeti badhaasaan biyya gamaatii isinii fideetii kottaadhaatii fudhadhaa je'eeni. Walitti qabee hoggaa bobbaan hundinuu wal geessu madaafaan murru godheeti raabaa fi doorii isaanii bal'aa buubaadhaatii fi galmoo kormoosoo funyoo akataatiin xuupheessee farda lolaatti duduubaan hidhee farda gulufsiisaniini foon isaanii mukarratti ciccitee hafe. Eegatu hundinuu haasawamtee shakkiin jirtus beekamteen boodatti bahar waareedha. Dhugaadha shakkiin gaariidha amma garuu an wanni akkasii natti mul'attu Abdullaahi mootii taatus ifiifuu muuxa biraa keessa jira. Ammaan tana wanni dhufe diinni ammaan tana dhufe kun keenya qofa osoo hin ta'in isattis daran. Kanaafuu ifii ji'ii madhugii jee ja'anii largaa yoo durattillee wal shakkii qabaanne amma dirqii irrattuu tokko ta'uudha qabnaan ja'a akkam jettan je'ee yaada furmaataa dhiyeesse. Hayyuun anniyyaa jaarsi duraan cal je'ee caqasuu turees ciqileerraa ol godhateeti. Yaa foon kiyya hamma ammaatu wal quba qabaachuu dhabaatu tana nu mudee gaafa gartee arsiin caphee fi ammuma kunoo gaafa ituun caphees daganneeti jirra. Ammaas osoo shakkii bakka hin qabne naanneessinuu nu jalan galiniiti. Nuu fi Abdullaahis irree takkaan wajjin haalollu je'ee yaada walii galche. Bal'inaan wal mari'ataniiti dubbii hubarraa fixatanii qadaaddatan. Dhiyaarratti hararratti walitti dacha'uudhaaf gara lukkuudhaarratti akkaatuma baallama guyyaadhaatti afaan haraarratti wal eeganiiti magriiba salaatanii bikka takkaa mooraa qubsumaa Abdullaahi mootiidhaatti qajeelan. Jiin waan duruu goobaneef hamma bahutti dukkanti liqidhiidha. Manguddoo abbaadhoo talafa beektu is dura buusaniiti suuta ja'anii yaada tokkoo fi jarjaramanii lafa jalaan sirraa namatti erganii hamma ilaaluudhaatii fi hamma eegduudhaatti suutatti deemaadhaa mooraa Abdullaahiitti achi dhiyaatan. Wajjijaan ibiddaa naannawa mooraadhaatti boba'uu fi maqtootni daasa hunda keessaa ifu hoggaa ilaalan ganda xiqqaa magaalaa keessaa kan ture malee qubsuma dheengaddaa hin fakkaattu. Waardiyaan halaalaatis takka
waraana bahar waaree dhaafattee habalee laddattee eeboo dhadhaabbattee tatteessu osoo hin ta'in hundinuu qawwee dhadheertuu hidhataniiti zinnaara naanneeffatanii battala qabatanii jaajjan halaalaa lallabanii dhaabsisaniitti fakkaatuma asxaa kennamteefiitti eenyummaa keessummaa tanaa addaan baafachuudhaatti seenan akka hogganootiin waraana bareentumaa dhuftu guyyaadhaanuu dhagayamee waardiyaadhaafis himamullee akka silaa eeggametti daddafanii seenuun hin danda'amne qarmaannee jalqabaarratti wal qabaniiti waliin dhadhaabbatan keessummootni maa daddafanii nuun seessifreedhaaf hoggaa ariifatan amiirtichinis dhufa isaanii eegee hifateeti jira innaahu eegumaas dhufan yaada jijjiiran moo maalita jettuun Abdullaahi mootiidhaa rakkateeti jira keessummoonnis yaada waardiyaadhaa kanaaf mufachuu eegalaniiti jiran akkaatuma seera maasaraa Abdullaahi mootiidhaattu namni alaa tokko hoggaa dhufe qaama sinatee ol dabarsuutu jira eega yaabata dhufanii qubatan kanaaf hojii tanaaf halwaan shaashiitu muudamee hojjechaadhaa jira waardiyaanis ajaja isaa kanaati eeggatan dila amiirtichi idaawinsa keessummootaatiin rakkatee keessummoonnis seenuu dhabuu isaaniitiif mufatan kana waardiyoonnis halwaan if biraa dhabuudhaan rakkataniiti jiran keessaawuu hoggaa keessummaan gurguddoontuu dhadhaabbattee waadiltu waardiyoonni malli duraa faca'eeti jira akka deemanii hin yaamnes halwaan shaash durattuu bikka deemuus hin himu hala hojii deebi'uunii fi xiqqoo badee deddeebi'uun isaa aadaa isaa taateeti jirti kana hundinuu ni beekaafi haa ta'u malee har'a garuu tun kophaadhaati taate akkas hin jenneeti je'e wadaa'ii galmuudhaa fiiqqee dheertuu harkaa qabu san gama waardiyaadhaatti achi qabee akkas hin jenneeti yoo haalli nu seensisu hin jiraan irraa oolluus nu mataatii beeyte duuba yoo namtichi baantan kun dhabamees achi deemanillee Abdullaahiinis taatu qondaala tokko dubbisanii mala dha'uun numa dandayamaa uftaniituma tattaa'uun keessan kun maal jaamaliiro ebar ammaan tana laal wahuma lama takka miiluma nu fideen hararraa dhufnetti kara qubsuma keenyaatti dacha'u yookaan muudee tokko nu yaamu amma wahuma lamaan kana jeeboo shaqaatiis wadaa'ii galmuudhaatti aansee na dhageessu antiyya taatu wanni asii ibaaddannu numan jirre fedhan isaan dhufanii haan barbaadan na dhageessu gama kiyyaan ani gama qubsuma keenyaatti nu yaafsan irra wayyaadhaan jaa jee abbaan jaariis jiraan meettaadha hammana walitti gaggeeffatanii hoggaa isaan ishaa'ii salaatuudhaaf dhibaawanii waardiyaanis wal mari'atanii mala tokko dhawan rakkoon ijoollee waardiyaadhaa karaa lamaani gam tokkoon keessummaa ulfaattuu tana alatti dila dhaabuun isaanii yoo gurra amiirtichaa geessee gaariin taatuufi karaa haaniinis halwaan shaash yoo isaan miliquu isaa tana qondaalota biraatiin gayan hijaa tanaaf jecha isaan hidhaan hidhuurraa'uu adeemuu miti kanaafuu ijoolleen garagarattuu hara gortuu wallaalteeti jirti maayyirrattis haajaan jarri kun dhufeef laaftuu waan hin tahineef fedhu alwaan akka fedhe haaji'uu jedhaniiti nam tokko erganii amiirticha dhageessan ani Abdullaahi alatti dhaabbachuu keessummaadhaa dhageenyaan ibidditti qabateeti tasbii harkaa qabu san darbee himaamata mataarraa iftuu fuudhee lafatti darbee waardiicha oofaadhaan dachii keessa dhabamsiise maali maaltu keessummaa kiyyaa akkana godhaa isiniin jedhe maal ta'uu keessani maali wanni naqaanyaysuudhaaf hidhii dhaarisaadhaa haasakarisaadhaa Amir Abdullaahi hoggaa akkanatti aaree sagal deddeebi'ee himaamata isaa mataarraa iffuudhee ammas deebi'ee hidhachaadhaati oola gaafana wal murtiin inni dabarsuus tamaaranii hin qabne waan taateef yoo akhii namaa waa hillan isaa ciccimuun adduusii fi haaji aboon ifaan dhufanii soban malee namni inni itti aare sun facee san dhaqqabu barsii waldii hin dubbattu dubbii si haa dhorkuti jee Amir Abdullaahi itti deebi'ee gurbaan mataa buusee jilba waliin tumaadhaa hollachuu malee waan takkallee hafuursuu ni hanqate alwaan shaashoo mee jee ammaas itti deebi'ee mucaadhaan isa
isa in agarre goftaa kiyya. Ilaa hojii moo? Hegare moo? Isirraa keessummaan dhadhaabachuu irra jenneeti gama keessan dhufnee himne. Mee fixuun hoo? Mee eessa jetti sitti maajoo? Yaa manaa fixuun? Je'eeti ergamtuu daasa isaa ta'isaa fi muudee karraa alwaanshaa jidduu deemaadhaatii fi dhaamsa icittiidhaa deddeebitu yaamsise. Amiir Abdullaahi wayita tana godhu inni nawaa aara keessa hidhii isaa haphisan ifnaachaadhaati jira. Ergamtuun garayyuun Oriyaaniiti barbaadanis fixuunis achi buuteedha taate. Amiir Abdullaahi daranuu ibidditti qabateeti fuulli isaa diimaa sun dottaatee dabbasaan saaluuccaan lash jettee coraa isaa qacalee sanirratti gadhiiftu sun gaf jettee dhaabbattee amiirtichummaan lafa nagayaa bashaashaa sun bineensa nama ciniinu fakkaate. Dhagaysu jeeni ergoodhaa fi waardiyoota harka maratee fuula isaa dura dhaabbatee ajaja eeggatuun. Ammatti goda isaan seenan seentanii alwaanis tanaas intala haa intittii tanaas naafida yoo ukkaamamanis aakhira isaanii daddafaadhaati na beeksisa. Je'ee ka'ee lafaa amiirtichinis mataa isaatiitiif hamma kaddaamaan mooraadhaatii fi waardiyoonni batachanii alwaan shaashii fi fixuunis barbaadan Amiir Abdullaahis ifi isaatiif waardiyaa nama fudhateeti keessummoota qunnamtiidhaaf barbaada dhufee qaamaammee alaarratti seensa eeggatu simatee ol deebi'e. Gaasa gurguddaa waraanaa gaaskee mooraa qoksumaatii fi abaadisan hundaa'uu sakatta'anii eega dhaban boodatti Haaji Najiib akkuma ishaayiidhaaf udu'aaf je'ee gama afaan haraa kanatti gad bu'een baasa tokko arge. Bakkuma inni taa'ee wiirsaa godhu maddiidhaan namni dhiiraa dheeraan tokko marxoo ifirratti tolchaadhaatii fi hidhachaadhaa ol ka'ee dhaabbate. Osoo Haaji Najiib eenyummaa namticha kanaa addaan baafachuudhaaf dhaq je'ee ji'a keessatti alaalatti isa eeguuti kan dhalaadhaa takkaas akka lukkuu ammaan tana lukkichirraa ka'eetti biligaa hoggufachaadhaa ol kaatee isa cinaa dhaabbatte. Idoomuu alwaan shaashii fi fixuun turan. Namoo if maddii lallaalanii ni mil'achaadhaati inni karaa qarmaamni alaa isiin karaa gaafa amiirtichaa miila fuudhan. Hoggaa Haaji Najiib ishaa'ii salaatee ol deebi'u alwaanis waardiyaa isaa eeggachaadhaatiif bikka isaatti hoggaa deebi'e hammasittuu waardiyaan qabdee funyoodhaan walirratti dhaphootee hayyoftee jirti. Fixuunis haadaan qopheessaniiti bakka hidhaadhaaf qopheessetti kan qarmaamni qorreedhaan itti ijaaramtatti geessanii dhidhimsan. Amiir Abdullaahi hamma duraa aaree namni duraa faca'ullee eega alwaan shaashii fi fixuun qabaman booda eessa akka turanii fi shira isaan hojjetaniitiin dhufan hamma addaan baafachuudhaaf ari'atullee garaa keessatti itti ciniinnachaadhaati fuula nagaatiin keessummaa afuran qallootan dhuftee isarra jirtu sana hiraata nyaachisee gatteessise. Gaasa bal'aa mana dhundhuma diiddanii gahu kan baala birbirsaatiin xaxamee ijaarame keessatti namni maktuuta mooraa if dura kattaayete dhamala ejersaa oyeeffachaadhaa akka nama ganda jiruutti suuta yaada malee marii eegalan. Duramee assalaamu alaikum. Amiir Abdullaahi akka hunda isaaniitu arkutti ijaan ol hiixachaadhaa lallaalaadha. Waalaikum salaam. Jalaa ja'an bakka takka. Duuba arraan tana dirree abataa tanatti akkanatti wal gayuu keenya kana ani karaa kiyyaan har lamattiin laala yaalamnitiyya. Gam tokkoon warra wal quban qabne ka wal hin qabne tahuu keenyaatu na dhagayama. Karaa kaaniin ammaas yoo wanni feeteehuu taate bakka addaan dheeynu akka hin qabnee fi galgala sagalii haa walirratti hafu numa taachaadhaatu natti dhagayama. Yaa hoogganoota afuran qalloo yaa lammitiyya sila mariitun arraa miti duraani nurraa hafte laal osoo gamaa gama wal shakkinuu osoo wal dheeysinuu nu jala galteeti jirra. Addaan faffaca'uun hammam takka akka nama miituus amma durallee wallaallu amma kunoo garreeti jirra. Amma garuu wanni taatee jirtiiti tanuma hegaree yaadnee gartee wal dubbachuutu gaariidha tanaatu irra caala. San cufaafu ammaas dura wal amanuudhaatu barbaachisa. Har'a waan
wanni gartee tanaaf rakkan nun jirtu wanni nu galte beekuudhaatu qabna har'a nu qabde tun ammaas waan har'a nu qabe hundarraahu jabduudha kan jireenya biyya teenyaatii fi teenyaahu malaggaa keessaa galchitu taateeti jirti hoojuma keenyaaf jecha diin keenyaaf jecha habajaa teenyaaf jecha waltaanee diina kaafiraa kana deebisuudha qabna yoo waltaane ammaas akka deebifnuus ani naaf biyyaadha durigaa laaltun nurraa hafte ammaan tana dhaamsa kiyya kana yoo narraa fudhattan gaariidha na fakkaatti akkam jalteete mee waan takka takka laal wal yaadachiisuudhaaf ani Abdullaahi Muhammad hundi keessanuu na beeytan dhalootaanis nuti foon tokko mee lamni irraa hiddan qabne kan wanni feetee hutaatu garaa addaan dheynu hin qabnu waan biraa dhiisiitii diin keenyaafuu jecha waltaanee wajjiin harka tokko taanee loluudha qabna foon tokko ta'uu keenyaaf ammaas fatul habashaa irratti kaayameeti jira har'a duraas gaafaan ani ijoollee hoggaa jarri harariidha abbaa kiyya sireerra arihatan abbaan kiyya karaa gaara mul'ataatti wanni baqateef maaliifi laalgaa namni gartee namuu gamanafi gama namafi jennaan kalloon gama loonii ja'anii miti maqaa isattu je'eeti bakar waariidhaafaa ijaan barbaade Amiir Abdullaahi gaafa abbaan kiyya gama gaara mul'ataatti baqate Oromoon ala habajaadhaan qeebalaniiti raamnis afaan bishaanii irratti habajaadhaan kaayanii biyya ammaan tana adaree qaddiimaadhaa jaamtu kaayanii dhufanii irra lolanii siree isaa irratti deebisan anilleen taqlimaaf biyya alaatti deemu biyya arabaa jiraadhullee kunoo laal gaafa arabaatiis akka itti wajjiin jiraatan isinuu ni beeytan idumaahu lammii cufarraahu walfiltanii kun bassaasa gandaa tahee kun dirmachuu gaaraa tahee kun manguddoodhaa fi wadaaja tahee abbaa kiyya Amiir Muhammad akka tajaajilaadhaa turtan nu hundinuu ni beeytan laalgaa maaligaa walitti hidhaminsa keenya mul'isa kun hundinuu dhugaadha je Amiir Abdullaahi akka waan wanni takka dhibdeetti ija heeraadha dhugaadha wanni takka hin dhabamtu ammaan tana laal fakkeenyaaf gaafa arabni dhufu san oromootni akka maleedhatti dhumuun sun godaannisa tokko haa ta'uu malee habeeku rabbumaati harka keenyaas keessa jiraachuu osoo hin tahin laal yoo dhugaa feetan eegaa ummanni harariidhaa gabbareen boodatti oromootni arabatti buluu dinnaani turki akkas godhe malee akka ammaan tana biiti hama ooftu kanaa miti akkuma feeteehu haa taatuuti amma sun hundinuu kutteeti jirti wanni nuuf afataalaa amma waan guddoodha san mataa keenya keessa baafne shakkii dhiifne tan amma haa wal mari'annu je Amiir Abdullaahi yaada oromootaa arkachuudhaaf ijaan fuula isaanii gunachaadha xiqqoo waliin cal je'anii eega turaniin boodatti duuba gaariidha je wadaay galmoodhaatiif hanqii ejersaatiin jibrii maqtuutaa tuttu'aadha akkuma ammaan tana Abdulla jeette shakkiin tun dhugaadha ni jirti yoo taduu haafne addaan faffaca'uudhaatu nu mudata kanaafuu ammaan tana wanni asaan ulaal tana biiruftu taasaabaadha ni hafti jaanii miti kanaafuu akkuma ammaan tana jarre Abdullaahis jee kanatti wahuma amma yoo wal mari'an akkami antana na fakkaattiitii isinoo yaada keessan